obbolee waqoo kam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessan jira galata gooftaa baga jiraattan fayyaa nagaa keessan jirtu isin nagaadha kam jirtu fayyaadha ana miti kan furdate sagalee na furdate yaaduma na furdate jedheeti gannara asheetii wiyyaadheetan na furdate baga jiraatanii isin jaalladha akkuma isin na jaallattanitti na jiraadha akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira galata gooftaa Allahn keessanii baga isin jiraachise madaala lamiin keessan baga isin jiraachise uumaan keessan baga isin jiraachise hunda keessan bakka jirtanitti lafa jirtanitti warri haara rakkisaa keessa jirtan warri isin dhukkubaa jirus warri fayyaa qabdan warri gammadaa jirtanis warri galuuf immoo qaniisinii dhumatee jirus ammees nama baraachuu qabalee waa hin galmiitaa kanu yeroo yaadanii jechuun yeroo achi galuu kaanka baga jiraatanis ni jecha waaw fuulli koo maal fakkaata yamboo Maalta kana na zafazafee anduratti bareedduu tokko hin ture maalta kana na godhe laata qaamee footoo koo duraan tura asirratti agarsiisa asti qaamee gaaf tokko isa billic asirratti godhanii hidhanii mul'isan sana wallaalee yaa asirratti agarsiisa jedheen na wallaalee jechuun baasawee cubbuun qabu nan beeka jedhanii waan ta'e borobboruudhaan akka kootti akkasii kennaa koo kan yaada koo keessatti waan tokko nan beeka balleessuurra hin beekun jedha kallattumaan dafee baga jiraatanii ana obboleettiin keessan jira galata gooftaa warri mana kana kaara taatanii akkuma beekamaa ta'e akkuma isinitti tole subscribe godha na jajjabeessaa yaada keessan na barreessaa sinin jaalladha amma sirra deebiin jira sinin jaalladha sababa sin jaalladhuuf hin qaba sababa sin jaalladhu warri wajjin dhaladhe nama kudha waan ta'e taatee karaa abbaa karaadha hundi biyya teechi ana uma naan gootu sumnii tokko isin waan naa jirtaniif hin jiraadhee dhufee asitti ba'e si wajjin haasa'a me waan hin dhufeef si faana haasaadha kaameraa lafa kaa'u qaeetan dura yuurraa fuula koottuma balleesse kaameraan irraa fagaate me kanatti immoo rakkoon qabu dhugaa waaqa dhiifama naa godha sinin jaalladha dhugaa gooftaa yesus namoota baay'ee jaallatamoo waaqayyo eebbisee warroota anaa ol liitos keessa jira baay'inaan anaa gadi bichaa miti anis ijoollee ta'ee miti tarii 45 ta'uun koon oolu anaa olii baay'eetu jira akkana sinin jecha buleewwan kiyyaa waan isinitti himachuu dhufe yeroo isinitti waa himachuu dhufu immoo waan rakkinaa miti kan isinitti himachuu dhufee jiru waan rakkinaa miti waan gargaaraa jechuu koo miti birrii naa kennaa jechuu koo miti hin jedhu yaada keessan nan barbaada ani immoo waan isinitti himachuu dhufe suni waa isinirraa barbaada keessa yaada takka illee isinirraa barbaada maali beektanii akkuma jalqabaa xiqqoo akka kolfuu ta'e yabaadheetuma dideetuma kolfuu ka'e jechuun kolfaatuma isinii waraabaafani isinii fi miti ofii fi waraabaa ani immoo yaada keessan isaa as keessa jiru sana immoo naa barreessitan nan dubbifadha waan dhomti koo sinaa jaallatu sinin jaalladha baay'ee sin jaalladha maan kan irra deddeebi'ee jedhuuf hin beeku sinin jaalladha tarii isin biraan sokka ta'e hin beeku dhugaa waasa wallaale naa jiraadha sinan jaalladha ani kan sinin jiru keessa yaa xinnoo ishii simmeetaa ultaanaan kaameraa kaawee jechuun si fuulduratti boosu barbaachuus barbaadeen waan isinitti murfeetanii beektu achumarraan bakka nan dadhabee isinitti dubbadhanii waan isaa dubbachuu dhiifama naa godhaa ishee namni tokko maa rakkatee jireenya namaa kee dhimma maalii qabame ani kan isinitti tikisti koo hintii namaan fudhatiin dhiisii tikisti waan taate boossaa dhiisii jechuu dandeessu ani garuu baay'ee natti dhaga'ama yeroo inni dubbadhu as bahee waan namaa bakka maaltu na gasheen dubbadha maaltu na gasheen dubbadhu bakka dhimma isaaniiti dhimma ishiiti jedhee gaafa dhiisee jiru mataarra na ba'a dhufee beektu mataa korroo na bakka mataarra na ba'achuudha maal kan godhe wallaale beektu namni gaarii ma fakkaate namatti siqee gaarii ma fakkaate gaarii fakkaattee dhuftee beektu
asirratti boo'ee fi wanta akkas rakkisuu hin barbaanne wanni tokko akkas rakkisuu hin barbaanne bakka. Hin boo'inaa moo akkasii cannaqamtan hin barbaadu. Beektuu nama tokkotu jireenya koo keessatti bakka na dhiisuu diddee ilma beektuu yeroo baay'ee na rakkifti. Hin beektu eenyu akka ishiin taate hin beektu sinii argaa ooltu komintii ishii siruma immoo mana koo dhuftee hin gadda siruma ciruma bakka ifa manaa godhaa obsuu hin dadhabee hin gadda immoo ciruma isaayyuu mana na dhufte jechuudha. Tuzim jedhee ilaalu mana koo dhufte hin agarreeyyoon beektu. Nagarreeyyu samoona sanaa namni maaliif jireenya namaa keessa seena kana bichaa naa deebisa. Namni maaliif jireenya namaa keessa seena maal gochuudhaaf nama miidhuuf immoo nama balleessuudhaaf immoo maal namaa gochuudhaaf ibsitii yeroo jireenya namaa keessa seenu namni tokko utuu isin waamin balbala keessa yoo qosoqqosee seenu bakka dhimma maal isinirraa qaba. Yoo isin nama tokko jibbee jettanii dhiiftanii yookaas immoo akkamitti isinii ibsa akkasin boosan nam tokkittiin himammaa sirratti arge jettanii akkasin boosan yaada keessa naa barreessanii hin barbaadoon keessumaa ijoolleen himoodhaan dhuftanii na dubbiftanii namni takkittiin akkasin garaa kootu narraa famte keessatti innate boosuu nan boo'e akkanaan hin jenne hin boo'inaa. Namni maaliif jireenya namaa keessa seena kan jedhu isin himma jechuu dhufe mariidha gaaffii koo isin gaafachuu dhufe mana koo dhufte jedhii tokkotu beektoo na dhiisuu diddee bakka akkamitti na takataatalti. Cuma nufi kootu dhukkubsattuudha. Maallaa jettee ichis baate siruma isaa immoo si dhukkubsattuudha. Dhukkubsattuu. Dhibee ishiillee maqaa dha'uun barbaadu. Naan jette. Dhukkubaa wajjin hin dhalanne akkuma namaatti bareedduu ta'e dhaladhe. Baay'ee quuftuun turelleetti. Dhugaa baay'ee mana barumsaa nan naqaa gabaallee nan naqaa haadha koo rakkisuu erga dobbaree. Haadha koo rakkisuu uffata bitachuu qibaati saamunaa bitachuu mataa kana birrii 5 dhaachuu dhannaa sana haadha koo rakkisuu samma kun 50 ta'e gadda 50 hin dhaadhe dhibbatti kenneetan. Kiyaatoo hin deeffatin jechuun haftee birrii 50 gaaf sana zirzirii namamte kanaan amma kana hiikee dhaqee jechuun naadda dhugaa waaqa birrii 50 kana. Maaliif namni nama cannaqaa si jedhu sin gaafachuu dhufe. Inni eenyu wattanii na cannaqxi yeroo hundumaan talli kun na gubde. Halkan sa'aatii 7 walakkaadhaan mana koo dhufti. Abjuu miti abjuu nutti maartiin seenaa abjuu miti baasawwee dhugaadhuma sirriitti maara waan na qabatamaa ani sobu jechuun ani qulqulluu miti namni soba ani soba jechuun ani qulqulluudha jechuu koo miti soba sin sobaan jiru jechuu kooti. Halkan sa'aatii 6 walakkaan mana koo dhufti. Halkan sa'aatii 7 walakkaan mana koo dhufti. Halkan sa'aatii 9 mana koo dhufti. Ciruma isaa dheengaddamu banattee seente dhugaan sinii natti taphatte kan ishiin na goote footaan adda dargaraayi kan ishiin na goote mana koo dhufteeti ishiin dhukkubsattuudha naan jettee na arrabsite mana dhuftee barri rurrugatattee ani ciiseen jira guyyaa 3-4 mana dhufte maal manarraa qabdi na wajjin akkana taati maal irraa qabdi. Nansobee sabboontiyeedha sabboontuu kooti. Nansobee sabboontuudhaan mana koo seenu mana koo qosoqqosee dhufu halkan keessa sa'aatii 8tti halkan keessa sa'aatii 7tti halkan keessa sa'aatii 8 walakkaa halkan keessa sa'aatii 9tti eega dammoo nukkubsadhe shimna mana koo bantee barri mana kooti ishee argaa jira. Eenyu dawwale immoo waatis lukii kaaseen deebinaa dhiifame. Dhuguma boosena seetanii hin boonye dhugaa waaqa bishaan ofirratti naqe dhiifama naa godha oonaara koo amma natti dawwalame akkanatti xalayaan sinaa barbaadani sirkii natti dawwalanii na jana xalaa na barbaadu kun maal gochuu danda'a xalayaa barreessinuu ergi soorsaan amma mana hin jiru. Kanaafuu sabboontuu waan ishiin si goote hundumaa maxxansiisa irratti mul'isii hin kasasna naan jedhan lakki hin jedhan inji keessa naa badumma kasastuu hin jedhan. Mucattiin kun ijoo baay'ee na wajjin dadhabde warreen ishii beektanii jirtu
warreen haadha koo yuutuubiidhaan beektan ishii jirtu warreen yuutuubii ishii haadha koo yuutuubiidha. Lammanni immoo sabboontu Wallagga Lixaati. Egaa akkamitti itti fufee jira mucatti hambassaa kana hin beektani bareedduu kanattu jahamaan morraa qabu. Maaliif jette naan jedhaan iji gaariitu gadheedha. Waaqayyo ishee haa jiraachisu. Allaan ishee sagadattu ishee haa jiraachisu naaf eebbisaa. An dhukkubsadhee ciisee sammuna kana jennaan ofiishiitti viidiyoo hojjettee otoo suursaan mana jiru amma waa'ee koo asirratti ol baasuu hin barbaanne utuu inni mana jiru utuu inni silkii harkaan qabatee viidiyoon kun intala nana si'elaa hafa si'elaa bada si'elaa akkas ta'a siif hin gadhiisa viidiyootti fe'attee qabdu akkamitti akkana jedhee gaafii tokko nan gaafatiin utuu inni hiriyoota koo karaa himootiin obboleewwan koo haadha kooti haati lama nama dhaltu malee isin haadha koo warra na dhaledha warra keessan wajjin haasoftan. Ituu isaan dhufanii na dubbisanii intala kana sagaleen deebise qoy intala kana namoota hedduu barbaade sagalee deebisuu fi laata dubbisuu laata utuu inni jedhee hin xiinxaliin hin yaadiin hojiirra noo ishiin sabboontuun mana gandaa teessee balbala koo qosoqqostee sarpiraayisii sin goote anu sarpiraayiziin ta'e viidiyoo sana yoon dhaggeeffadhee jedhu durfadhee ani ittiin mari'adhee mariin ittiin mari'achuu dhaqe malee nan deemaa maalan godhaa bakka haalli soorsaa akkanaa haalli koo akkanaa jedheen akka haadha kootti ittiin mari'achuu dhaqe malee naaf hojjette taasuma abjuu akkanaa abjoodhee hin beeku. Didaa yuutuubiitii yeroo tokko yeroo hundumaa jiru mucayyoon tokko akkuma kana akka bifa miidiyaatiin mana isaatti argamte. Mana didaa jirra har'a jettee ushin nagara lafatu naan gaggaragale waa'ee yuutuubiin beekonna san laftuun dumtu bit akka kunuunaa didaa madaamii sirriitti dhuftu rifattanii lafti naan gaggaragale. Akkamittiin Dubaay teessee didaanoo muujoo jira achitti argamti jedhee tarrifadhe jettii san. Nanne edaa akkisa akkana edaa akkisa naaf hin galle naa sana reefu naa galee sabboo naa eebbisaa ani hin boonye boo'us illee gammachuudha malee bishaan sofitti nanne sinan sobe foonaa dhaqoo jedhe ani bishaan ofitti nanne inuman boo'ee garuu gammachuutu na boocise edaa namni ammanaa anaaf hin jiraayi. Ganamaa kaasayyoon silkii banee dhaggeeffadhu si jaallannaa gorsa sirraa arganne kabajamii nuu jiraadhu kanuma caala hubannaa siifaa kennu kana maalan sinii godhe anuumaa sinii hin goone. Mi'a Waaqayyoo dirree bal'aatti na baasi gaaf tokko mana bal'aatti mana bareedaatti kolkollee kana kiyaa na baasi mana xixiqqi naa kenniiti. Kaameraa lachuufirraa fageesse kaa'ee dhagna kun muluu arganii akka isaan natti gammadanitti fayyaa koo iddootti deebisi gogaa muka kana muka jaartee waggaa 90 fakkaadhe kana bishaan godhi bareechiiti. Obboleewwan koo as keessa na gammachiisan kan bifuma koollee ilaalan akka isaan itti gammadan naa godhi gooftaa nagaradhaa isiniif nan kenna barbaadaa hin argattu rukutaa isiniif hin banama jette sagalee kee keessatti dubbatte akka obboleewwan koo kun ittumaa na jaallatan anis ittumaa jedhee isaan jaalladhu godhi gooftaa Yesuus dhugaadhuma Waaqayyo isa jiraataati sinan jaalladha sabboon koo humaa nan goone waanan godhu waanan dhabifin bakka waanuma jedhu keessarraanis waanan jedhu nan wallaale bakka bu'ee mallee waan ibsadhe maal jedheen bakka keessuma koo kana na goggoonaan dhufe dhugaa Waaqa sinan jaalladha viidiyoon biraan walitti deemnutti nagaan nuu tura isinillee nama dhugaa nama dhaabatu Waaqayyo sinaa godhu nama amanamoo nama dhugaadhaaf dhaabbatu Yesuus Kiristoos sinaa godhu Allaan keessan sinaa godhu Rabbiin keessan sinaa godhu garbeeliin keessan Mikaa'eliin keessan nama dhugaaf namaaf dhaabatu sammuu keessan haa godhu Waaqa sinan jaalladha sammuu keessan kana ittiin miqqanyaa'ina amma jirtanitti namaaf waa gochuutti yaadaan nama waa gochuutti miqqanyaa'ina isin irratti qofa dhiifama naa godha chaa'u nagaan tura.